Jagar gariti denu katamuriti Jagar dikirato bakariya kubatto denu kai denu kai Gargar banan jiruko kapan ay jiruko Lekena timar waya kode alaya benu kai Sanko jiruko bana ke kubamo kabana Dute aku zamana nagatika walabna benu kai قادو بچوراف في الراجل كبنا أكا إلمان أوروموتي أوروموت بويو ويواتو بيتي قفا دلقا قدامي جراتشون ركنا أما هنو خانا جلانو نباسو واني ركنا خانا جلانو باسو خيستو سبونتوني أورومونا قبساوني أورومونا وردو قادان ركنا خنا جلا سبني أورومونا سبنا خنا جلا بهي سرنا قبرم مادا دكنا قبرم مادا خنا جلا بهي إفا بلسوم مادا أكا قرتي حواس الدنيا خبراتي أكا لمي الدنيا دا خبراتي متى إساء القبتي إنما إساتي بوني أكا جراتي وبرباني جباني دينا خنا في الرابق إسودين دون الرجل واني براواتك لننجي أكملتي جبنا مرتيسا سنفدو دندنا وان جورت إلمان أورومودا بكجر رورا والقافتون وان كان الرتب وبوندو برباج سارة كيستو وريدو قادان صدركا هوغنت كبساوة أورومودا قرميسو دافي جاراني كبسور رتب وباسو دافي الدركما فدتني ديما جران الرغدان إسان ورّي قرتين وسرنيسو قبواني كان فكاتوتي المان ورمودا ورّي قادان فعي بلسوم ما دا قبو بلسوم ما جاتو ركنا خنا جلا بهو جاتو ركنا خنا الزلالم أما تاقدا حاسوا جراتون إساك آما قداتو قباب دوتي سمنا كخينا كان سرنا قبو ما حقوتا قبو ما درجو بكا اتدامو في بكا اتدامو سان ملكين قونا كان دندو يو سرت بكا الراحة إسرائيل كي درسي أكغاريتي على فتية بكا أما الرجل سرتي على فتية وبيه توفتا في ترسمو أجي بكا الراحة إسان الراحة بكا أما جوتان إتين دوفي أنا كيسا ملكي جرا أنا كيسا دداكا مهدو جرا أنا كيسا دوغورا غدا جرا أنا كيسا واحد دوتو جرا أنا يودي بيه أكبر باقي سوتي إرا برات أنا بوتاري جري هونغا هاني من جاوف غرا بوغاني مداتي غرتي هنا ورانا كيسان كباري في غوماني خيجارو سكيسا تاركاكا بوانا با جينو مانا دورانا باتني ومرة تتوقع شافسون بربا الكاما أكاسي شاب نيجاتو إيجا شاب نبودا وننوغا جاي وان إلمانا وان رهين جايين سرنا كارنجا سرنا أما كريا كم أكاسي تو نوغا جاي أمانا واني فابرسون مانا سندروكي
wanni gabummaa sirna gabummaa jala seenee jiru. Sirna gabummaa jalatti wanni jiru maal hamma dandeenyutti ittisa goonee yoo dadhabne ammoo hamma dandeenyutti daggala keenya gallee itti qabsoofnee deebinee firraa kaasuu qaba yookiin harka kenninee isaaniif dhiitamnee mana hidhaa isaan mujaaran san jabeessinee oomishnee waliin jiraachuu qaba hiree lama qabnaa jechuudha. Hiree sanirraa qabxii gaggabaabdu takka baay'ee OMN laalchisee jechuun barbaada. OMN kan fakkaatutti afaan Oromoo biraan agarre maqaa Oromoo ani gama kiyyaan ammoo kan inni fi maqaa kiyya keessa baasee itti guuttadhe daandii sabquunnamtii Oromootti wal fudhate jedhee ilaale daandii sabquunnamtii Oromoodhaa OMN dhugatti yeroo ammaa kana keessatti sabquunnamtii yookiin miidiyaa walaba Oromoon ni qabna jettee ittiin boontu kan gadameessa hawaasa kanaa keessaa saba kanaaf dhalate jennee fudhachuun ni danda'ama. The route map, I forgot to like direction to get there. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. رسول الله لا إله إلا الله. Okay.
Araarsoo dhugaadha yoo xiqqaatanii bara 25 oolan isa beeka. Baroota darban keessattis baran jalqaba isarraa argee jalqabee obbo Araarsoo qabsoo uummata Oromootiif Oromummaadhaaf hawaasa Oromootiif fedhii inni qabuu fi hojii inni hojjetaa ture wanti inni gochaa ture waan hin irraanfatamnedha. Seenaa Oromoo keessattis immoo seenaa qabsoo Oromootii fi hawaasa Oromoo keessatti bakka guddaa nama qabaachuu qabudha, nama qabaachuu danda'uudhas. Haa ta'u malee amma yeroo ammaatti waggaa bara darbe keessas rakkinuma adda addaatiin warri manaas irraa dadhabde ammoo inni si dhukkuma yeroo gabaabaa keessatti isa qabeenii kunoo har'a aara gashee kaleessa aara gashatee har'a awwaalcha isaa fadhirra. Ilmaan Oromoo dargaggoon si'ana lafaa ka'an isa ta'u warri boodatti hafanii namoota kana fakkaatanii irraa waan baratamu waan ilaalamutu jira. Fedhii uummata isaaniif biyya isaaniif qabanii utuu aaran gashatinni bakka adda addaatti yaalii adda addaan qabsoo adda addaa godhaa turanii haa ta'u malee firii isaa utuu hin argin har'a nu gidduudha adeeme. Kanaaf dhaloonni gara si'achii kana argu hundumtu yoo jabaatee itti fufee firii qabsoo keenyaa hin argaa jechuudha. Kanaaf obbo Araarsoonis yaadannoon isaa bara baraan jiraataa jechuudha. Kanuma wanta jechuu danda'u waa'ee obbo Araarsoo. Akka hawaasa Oromootti gadda hagana hin jenne nama ni qabna jennu tokko dhabne qabsaawaa hoogganaa gorsaa obboleessa abbaa tahee nama waliin jiraachaa turre bara 77 irraa eegalee eega Oromoon biyya isaarraa baqachuu eegaleerraa haga guyyaa boqonnaa isaa arraantana Oromoo fi Oromummaan nama afaan isaarraa hin bahin nama guyyaa tokko rabbii isaarraa wanni kadhatu yoo jiraate jechi tokko haniin ani gartee jiruti yerra booddee irratti jiru Oromiyaan haa bilisoomtu jecha ji'usa yaa rabbi afaan na haayi jee guyyaa kanatti illee nama hawwaa ture waan hin je'uun qabu yaa obboleeyya jakkii Ono qabbanirraa hagooggannee deemnu tana keessatti isa dhiifnee biraa galuu jirraa rabbiin jannata haa kan. Jaala keenya obbo Araarsoo waggaa 25 oliin beeka biyya kanatti. Yeroo biyya kanatti baqatee dhufu anis biyya kana dhufu yeroo duraatiif warri maatii isaatti waliin nasimate obbo Araarsoo. Obbo Araarsoo sabboona ilma sabboona Oromoon dhabde keessaa tokko nama ilaalchisaa Oromummaa irratti hundee gadi fageenya qabu nama dubbii hubatu nama fageessee argu nama hawaasa isaa ijaaruu danda'u nama hawwiin bilisummaa oduma dheebotu hamma dhaqee kalee kufutti waa'ee saba keenyaa waa'ee tokkummaa saba keenyaa nama bara baraan kaasu nama kana odoo hawwuu nu harkaa boqote haalan gaddina nama akka isaa argachuun takkata nama qabsoo saba keenyaa keessatti qooda guddaa kennaa ture asitti sirga dhufee hawaasa keenya tajaajiluulatti nama gumaata hangana hin jedhamne kenne keessaa tokko Araarsoon akkan argutti. Wayyaadhaan qabu yoo gadda taate malee nuti Araarsoo dhabuun keenya mataa qaama malee deemu jechuudha. Hawaasni Torontoodha. Gadda akkana hin jedhamne gartee nutti bu'ee jechuudha. Namni kun haadha warra isaa awwaale baatii akkanaa bara dabre keessatti laalaa warra haadha isaa bira dabre eegas immoo laalaan isa mudattee nu biraa kufe nama hin arganne jennee yaannagaa tarabbiitii abdii rabbi biraa qabnu nuti Oromoon Torontoo keessa jiru akka allaalutti ammaaf mataa qaama malee deemu jedhee allaala. Yaada keessanii baay'ee galata. Addaa warqaa silaa baqattummaa itti gaafatan barreessuudhaan nama gargaaraa bahee achiis eega biyya Roomaa dhufees biyya Xaaliyaanii achiis waanuma kana hojjechaa bahee akkasigaa waniin. Asittoo hawaasa Oromoo Torontoo kana keessattuu. Asittis akkuma ati beektu yeroo adda addaatti
hawaasa Oromoo kana keessatti filamee sadarkaa keessaa barreessaa ta'uudhaan nama dokumentii adda addaa qopheessee waan adda addaa barreessee uummataas ijaaruudhaan nama qodaa guddaa qabu Araarsoo. Kanuma gaawanii jechuu barbaadu. Obbo Araarsoo Boruudhaa inni taarikhni isaa dheeraadha. Yeroo dheertuudhaaf namni kun nama waliin turre nama biyyarraa isaa xiqqeenya isaa khidmaa uummata isaa takkaa'uu uummata isaa nama gargaaruu ture xiqqaa fi guddaa odoo gosan jenne gandan jenne kutan jenne nama bira dhaabbachaa ture nama keenya gargaaraa ture garuu gaarra isa dhabuun hedduu nu gaddisiise rabbiin ogaa nama tokko nama biraa fuudhu bakka isaa kaayu malee hin fuudhu akka isaa rabbiin waa fidu jechaa jirra inni nama jabaa biyyarraa qabi biyya ambaa keessa biyya alagaa keessa biyya ollaatiin deebinee biyya adda addaa keessa waliin turre tamaayyii biyya Itaaliyaanii keessa waliin turre nama keenya achitti dhaabbatee immigireeshinaa fi foormii guutuudhaan waa meeqa gargaarsa guddaa godhee akkasii nama keenya kaas jiru kan hunda irra guddaa as dabarse tokkorraayi asitti illee dhufee waan hedduu waan gaarii hawaasa kanaaf hojjate nama gaarii dhagaa rabbiin rahmata haa kennuuf jannata haa kennuuf jenna gabaabdutti ammaaf kanumaan qabaa yeroo biraatiif walitti deebina nuti ummata Oromoo cufa bakka jiranitti fira isaa alii isaa ammallee saahiban isaa hundaa rabbiin haa sabbarsiisu rabbi jannata haa kennuufi waliin rabbiin gartee rahmata godheef nuttillee nu haa sabbarsiisu bakka jirtanii manni Oromoodhaa hundi xiqqaa guddaan du'aayii godhaafi akkanan isiniin jaagaa waan na dhaggeeffattaniif galatooma waan rabbiin jee قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب دوتي سنرادو ستنتم بك فيتنتي بك سنجرتن دچي جلا مخ خيسا من خيسا على جراتنو مخينا او جراتنو سمر ديم جرتنو هوغيسين دفت ايا غرتي دوسن دندم سران اولو كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة لبون ما تأوممت هندني دوتي ندندمتي دوتنا نمني مو إسقرتي اتسابري قيا قيامة قيا غاريسان غافة شيء نسان ربين قرتي سواب وان إني اتسابري سان إساف خينا تنافو غا ربي ورا سواب سان أرغتون واغدو أمني خينيا إفن إرام فتنا دا إباداتي سانيس قدر دا ربي خي سانيس خدد دا سنينجا غا شنكفه كم hawaasa Oromoo Kanadaatiin ulfaadhaa galatoomaan isiniin jaa guyyaan kun hundatti wal qixaa odoo humaan jalqabni duratti obboleessa keenya Sheekh Muhammad Saaniin akka du'aa nu godhee nu jalqabu qophee keenya itti fufna jechuudha. Sheekh Muhammad Saanii أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد
إنه هو يبدع ويعيد وهو الغفور الودود. فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. صدق الله العظيم. اللهم اغفر له وارحمه، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. اللهم اغفر لهينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم فمن أحييته منا فأحيي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفي على الإيمان. ربي اهدنا سبل السلام واختم لنا على دين الإسلام. نجنا من سوء الختام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. رب رحمته وقلوفي ثواب ربي سنيا خطبه المان سلي خبك وقو ربي هاقولوا في رئيس اللي خنوم هندا وربي ولين وعزب برسيسو والفردا قالتوما حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. حسابكم ردا ودو حساب ندفنه أسمرتين دابا وانا دقيت فتنيب. قالتوما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والفرد شيخ قالتومي keenya dabarraa hamma akkuma reefu jeetti waajjira kana keessatti qophee waan tana fakkaata obboleeyyan keenya adda addaa du'aan addaan baanee qophuma tana fakkaattu yeroo adda addaa goonee jirra. Kanaan durallee jeetan jira ammallee ona irra deebi'ee tana xiqqoo adda wanni godhaa hoo jiraate obboleeyyan kana bakka takkatti dhabne amatuma tokko gizuma takka keessatti dhabne tanaatu xiqqoo adda godhe. Egaa duuti ni jirti nama hundattuu ni dhufti nundi faraquma eeggannaa garuu seenuma baqa tana keessatti akkaataa tanatti dhufuun shidhaata duraati. Tanaatu xiqqoo laalaa nutti fidee hedduu nu laalessite jechuudha tuni. Gaariidha. Ijoolleenis dhufanii jiranii ijoolleen eegaa turre haga ammaati. Wanni adda godhe yoo jiraate akkuma jeetti kana gaa'ee kana rabbiin hin morminu waan dhufe fudhannee maal goonaadha kana boodatti waan kana boodatti goonu sanii isa murteessaani. Qophee har'aa tana akka duraan irra xiqqashoo adda baasuudhaaf ifatti kennuudhaaf akkuma beektanitti yeroo wanni akkanaatu nu dhufte seenaa takka yaadannoo nama silaa du'ee kana yeroo dubbatamutti waanuma takko namni hundinuu irra deddeebi'ee dubbata. Maaliif seenaan namtichi sun qabu takka abbaan suni qabu takka abbittiin sun qabdu tokkuma. Akka kanan taanee fi adda cicirree adda qoqqoonnee jirra namoota adda addaatiin bifa adda addaatiin akka dhalaa'utti. Egaa kanuma waa'ee ijoollummaa sarraa kaafneetitii obbo Abdulhaamidiini waa'ee ijoollummaa sarraa jalqabee Abdulhaamidiini waan silaa irraa beekuu irraa yaadatu dhaleessaa. Itti aanee seenaa gabaabaa
obbo Araarsoodhaa obbo Rashiidiin Dhalaawaa. Itti aaneeti seenaa isaa addan jee xiqqoo addaa tokko haala dhadhaaraa irraa obbo Ibsaadhaan Dhalaawaa. The life and the legacy of obbo Araarso by Caalaa isaan Dhalaawaa jechuudha. Itti aansee du'uma tanaaf fi akkasumatti amantiidhaan walitti hidhee obbo Hussein Awlijoodhaatiin Dhalaawaa. Kaafeen immoo telefoonaan obbo Damshoon waa'ee obbo Araarsoo Somaalee keessatti isaan Dhalaawaa. Warreen biraatis telefoonaan warri qooda irraa fudhatan ni jiranii. Boodarrattis gaa ijoolleedhaafis siree kennine ijoolleenis waan jaan qaban jechuudha. Egaa ammarraa jalqabee qophee teenyatti fufnaa obbo Abdulhaamidiin afeeraa. Obbo Abdulhaamid. Gaarigaa hundi keessanuu baga nagaan dhuftan. Dhugaadhaan har'a guyyaan xiqqoo ni jabaata. Wahaleefu waanumaan dandeenyuun jaagaa narra laalinaa. Akkuma beektan Araarsoo naannoo kanatti nama hedduu isa beekaa. As qofa osoo hin taane naannoo biyyaatti addunyaa tana hundarraa'u waan katamaa bahee waan namni jechaa bahee waraqaa tana keessa ilaaluu dandeessan. Kanaafuu irran deebi'u akkuma obbo Hordofaa reefuu maqaa dhoo'etti namuu waan silaa dubbachuu qabu akkas sagantaan akkasitti dhiyaatte. Anis wanni jechuu barbaadu akkuma nama tokkotti namoota amma as keessa jiran keessaa namni akka ijoollummaan mana barnootaa waliin dheenee wal beeynu mana barnootaa hoggaan juugaa sadarkaa duraatti naannoo nuti itti dhalanne sunitti dura waa'ee amantii kana barraa madrasaa arabii waliin baraa turre. Inni xiqqoolleen durallee waan jiru garuu achitti wal dhaqqabne jechuudha. Tanaafiin waanuma gabaabaa tokko akka nama ijoollummaa wal beekuu tokko sunumaan jechuu barbaada. Taan akkuma reefuu himame sun waan adda addaatu qophaa'ee tanaafuu yeroo akka isinirraa fudhanne akka hin hifanne ammaas tanaafuu ni gabaabsa akka isinirraa hubadhaa. Wanni yaadadhu Araarsoo maqaa isaa akkuma beektan Ahmed Musaa Aliiti. Ammoo namni garis Haaji Aliitti akkasitti dhiyeessaa. Guyyaan dura isa wajji wal garree jechuun mana barnootaa kanatti namoonni garii ni beektan naannawaa nuti itti dhalanne sunitti nama biraa nama akka isaatti maqaa wal fakkaatu tokkotu jira. Wal bira ta'an jarri lameen kun. Kaanis Ahmed Musaa jedhama. Kunilleen Ahmed Musaa Haajiiti. So namni sun ammallee akka jiruun dhaga'ee guyyaan mana barnootaa sun dhaqu akka ayyaanaa ta'ee mana barnootaa biraa osoo baradhuutiin sababa adda addaatti bakkaan baradhu sunirraa dhiisee achi dhaqee hamma xiqqaa tokkoof. Namni dura achi arkee isa ganamaan dhufa inni Araarsoo kun akkuma beektan nama ganamaan ka'u wanni achi taa'ee egaa kursiirra taa'ee ijoollee tana eega jechuudha. Akkasii wal barree Araarsoo booda afaan arabii hamma xiqqaa tokko wajji barree ani naannoo sun hin turre bakka biraatti jijjiiradha jechuudha. San booda gaa Araarsoo namni hedduun naannoo nuti itti dhalanne sun naannoo diree dhawaatti wanni beeku nama ijoollummaan dalagatee jiraachaa ture. Wanni inni dalagu maali ijoollummaan jettanii na gaafachuun ni mala. Akkuma reefu jedhee dandeettii afaan arabii qaba Araarsoo. Katabbii asirratti nu garsiisan kana qofaa mi kan inni beeku. Afaan Arabaatis aggaarii katabaa aggaaritti illee dubbataa. Tanaaf warra jimaa ergu warra naggaadota Direedawaa fi Jibuutii iddoo jimaa ergu kana isaanii fi karaanii jechuun sekreteera jechuudha. Guyyaa inni akharame amuutaaf kan dhufe tokko hiriyaa isaa tokko isaan waliin dalagan naannoo Ohaayoo kana jira Muhammad Taha. Akkasitti gaa Araarsoo kanatti beekama jechuudha naannoo nuti amma itti dhalanne kanatti. Akkuma beektan
namni hedduun naannoo itti dhalannee kanatti kubbaa taphachuuf waan itti dabarsina inni ijoollummaan nama gaafatama sun fudhatee if jiraachisaa ture jechuu gabaabatti nama akkanaati araarsoo osoo gaatanii jirru 70 keessa dubbiin gaasossooni biyya keessaa sun hoggaa jalqabamu araarsoos wanna kana keessaa walumaan gaa turre garuu gaa naamusaaf ja'ameetii naannoo turre sun nama wal beeytu kanallee walitti hin dhayitu garuu akka ayyaanaa ta'ee nalleen ajaa'ibinaa kan mana bira taa'u kana hordofaa kanaatu fuudhee mana isaa nageesse guyyaa tokko na dirqee ni yaadataami yaa akkasii waliin dhayne amata 30 wayni taa'amma gaachii waan wajjii waliin haasoyne boodammoo biyyarraa waliin bahuun nu mudattee naannawa hulul eenyu biyyarraa bahallee namni hin beeku garuu atis bahi namni yaameetuma gaanimummaan nu ajaju sun ammaas isa walgarra jechuu hululitti walgarra jechuu hulul namoota hin beekneef naannoo direedawarraa waan kiiloomeetirii hin beekne kiiloomeetirii 10 fa'aa akkana ta'uun ooltuun se'a shani okay fayyaa ta'e addibee miilaan gaachi dheenee achi walgarre achi ammaan tana amna dheeraa sun waliin jalqabne jechuu amna biraa amni kun fuudhee gaa Jibuutii nu geesse jechuu guyyaa 7 karaa waliin deemne waan araarsorraa hedduuna dinqo tokko anii fi miilaan akkasaat deemuu hin danda'u dhugumaan isin jaa isarallee wanni umriidhaan wanni ta'u garuu wani nama dinqaa karaa deemaa bulleetii naannoo bariisaa kana xiqqoo gachiisna namni ka'ee shaahii moo damfisu araarsu ture nu keessaa hammam jabaa akka ta'e gaalaadha an dinqifachaan ture waggaa inni ganama ka'ee shaahiinis una qophoytee dhugaa waggaa jiru hundi keenya gaa warri waliin turre nam 7 waliin warri karaa waliin deemne tana keessa waliin dabarre achi ega Jibuutii dhufne booda namni tokkollee nu keessaa miilaan kagaddeebi'een turre araarsa immoo ergaa sun fudhatee ammaas biyya kadeebi'e khawaasaa araarsa nama akkanaati argitee waan itti amani waan fudhatee nama argitee dhugumatti hojiidhaan fassaru jechuudha tan biraa ammaas taniin irra kutee takka yoo jiraate zamana biyya turre 75 irraa hamma 77 zamana qabsoon akkasii oogite dhaadannoo guyyaa hiriira bahuudhaaf deemnu dhaadannoo qopheessuu irratti akkuma asittis qopheessaa bahee biyyattis katabaa ture booda waan tokko waan ani irraanfanne tokko akkuma inni qopheessu anis qopheessaa ture katabbii inni qabu sun ani hin danda'e jechuu osoo hin taane akkuma beektan wanitoo waan akka waan itti kataban sun binneeti suniin nuti katabnee qopheessinee waan ni godhu turre booda guyyaa tokko hojii haasawanii yaadarra abo katabbii ta'e tana ni beekani jirrini si qabaa wanuma kana maaliif hin goone jennaan itti dhiisinaan jee nama hammas jeeyinaati gaa hamma biyya raabaanutti waan kana inni akkasitti qopheessaa ture jechuudha تنبرا أماس جا أكمان ريفوجي إمرتون تون خرانيس ديرته إيجان عن جيبوتي ديم إيجا تربودا بيوانت والجر أماس بيا عربات والجر تلفوننا أقولي بيوان را ندو فجأة أكسي جا ولين واني تره إني خراب بيا رياسون أشيد بره تنبوداس جا والكون نمني وجاي وجي نمولين دبرسات تره أن سلا وقام نانو رياض سندق وخنيم فرق أبو إسام برت بوان تره إني رفيع نفوده إسا برات هاون تره نما أقرته وان وجد برسه نما وقايون رام فنه أكستي وان هدول إن دبرسنه قام أيس أكما قرتن نانو خنتيس ولين هجة شابانه وني تكو عمله نبدأ جايبه قويا مايي قويا دبچو دندهو انت لساك أبيتي أزرتيغا فايون وايترامي سوري أملي نتلاقي موان النجى سن وهل التوجا تنا ودي جنو نبران جرو برزخي جخنا ربنا أرارموف سنندي أرارمنا خرداف
yeroo sinirraan fudhadhu nama hedduutu qophaa'ee jira waa dubbachuudhaaf gabaabumatti tanumaan jechuu barbaade durata aga fayyaa ta'atis. Ya, bareedaadha eeggadhu. Katti aanu dhugumatu akkuma obbo Araarsoo du'eenillee waan silaa jijjiiru walitti qaqqabee xalaarra nuu kaa'ee gaafa sanillee faffacaasee obbo Rashid Abbaa Urjiiti. Abbaa Urjiidhaa seenaa obbo Araarsoodhaa gabaabsee kana quba qabaannee waan akkanaa itti haa yaadnu bororaas jiraas jira maaliif dhiifamaa sin agarree namoota qabsoo bilisummaa Oromootiif waa gumaachan maqaa dha'uun barbaachisaadha. Namni kun irra guddaa mataa isaatiif osoo hin ta'in sabaa fi kan yeroo isaa dabarsee lubbuu isaa dabarsee warra silaa Araarsoo silaa odoo jiruuti kan galatoome jechuun nurra ture. Takkaa if dura baafnee teessifnee galatoome hin jenneen. Tanaafin obbo Araarsoo obbo Rooraas maqaa dha'ee warri yeroo dheeraa dirree qabsoo keessatti qabsoo bilisummaa Oromootiif lubbuu isaanii wareegan akka rabbi jedhee lubbuun silaa gaafuma rabbi jedhee baati as ga'anii kanaaf guutaa ol qonnaa ta'e galatoomii siin ja'a. Isinlee akkasuma galatoomii. Kan lamadaa akkuma reefu jaametti obbo Araarsoo wajjin akanii wal bare waggaa 40 dura bara 1976 almost dhuma isaati eenyuutu wal isin barsiisee yoo ta'an jaarsa kana abbaa gumaati isaa waliin nu fidee anaa fi isaa fi Araarsoo fi nama biraa waliin taaneeti gaafa san inni kunis gaaratti deemuuf deema ganama gaaratti deema ganama isaa halkan wajji bullee halkan Oromiyaa bilisoomsaa bulle nama 5 turre gaa innis rabbiitu jee asiisa ga'e malee silaa gaafa san kana achumaan deemee if wareegu ol ka'eetillee galatoomis hin jenna haa galatoomu. Amata 40 dura jaarsi kunis 76-77 seenaa guddaa qaba naannoo Dirree Dhawaatii fi naannoo Baha Oromiyaa keessatti dhugaa waan namaa hedduu hojjete. Nama Oromoo onnee Oromoo hedduu kakaase. Obbo Araarsoo wajji gaafa wal barru maqaa saniin wal barree maqaan obbo Araarsoo obbo Ahmad Muusaati. Maqaa isaa kana nama jijjiireef beektu nama maqaa Araarsoo baaseef jiraanu keessa meerka baase. Obbo Araarsoo kan maqaa kana baaseef obbo Hordofaadha. Haa galatoomu maquma isaan malu baaseef yeroo itti kitaaba kiyya warri dubbiftee jiraatan raammisoo keessatti ni jira yeroo nuti naannoo bahaatti teenyee waliin maqaa Arabaa kana ofirraa kaafnee Oromoo na jennu ture 75-76 yeroo akkasii maqaa namni walii baasu ture yeroo san keessaa maqaan san maqaa seenaati maqaa seena qabeessa kabaasellee naa galatoomu akkasiin jaa gaa haasawattiin seenaa naa obsaa na offolchaa qabsoon bilisummaa uummata Oromiyaa har'a sadarkaa if duuba hin deemine geessee jirti. Akkanumaa waliin bahaa bu'ii amneesii keessatti warra dhaabbiin rooraatu kanneen Xoophiyummaan ha'oo seentee fi maqaa Oromummaatiin aangoof gororan jidduu har'allee warri galii isii irraa shakkii qaban hin dhabaman. Garuu kanneen duriin yoo wal cinaa qabne lakkoofsi warra kanaa akkaan xiqqaadha jechuun waggaa 40 dura. Bara 40 dura haalli saba keenya keessa ture kan har'aatiin hedduu wal dhaba. Gaafas kaayoon qabsoo bilisummaa Oromiyaa namoota hedduutti abjuu hojiin hin fassaramne fakkaachaa turte. Garuu namoota muraasa qabsoo bilisummaa uummata Oromiyaatiif wareegama barbaachisu kennuuf murataniin haalli hawaasa keessa ture san injifatame. Ijibbaata namoota waa xiqqootiin
kaayoon qabsoo bilisummaa Oromiyaa sammuu fi onnee lammii dhuunfattee guyya guyyaan kaayoo takkittii qabsoo bilisummaa Oromiyaa taate. Milkii armaa olii kanaaf bu'uurri qabsoo hidhannoo bilisummaa Oromiyaa tan bara 74 kan Oromoo qilxuutiin jalqabamte 76 tan jaarraa abbaa gadaatiin jalqabamte abbaadha. Jeenoonni lameen murannoon isaanii tindirree qabsoo bilisummaa saaquun hawaasa keessatti jijjiirama guddaa fide. Baroota 40 dura gaafa jeenoonni kuni kaayoo bilisummaa Oromiyaatiif wareegama barbaachisu kennuuf muratanii daggala Oromiyaa seenan yaada isaanii jalaa bawwaasuu fi tumsa barbaachisuun warri bira dhaabbatanis waa xiqquma turan. Qoonni jara kanaatis babal'ina kaayoo bilisummaa tan ganamaa saniif murteessaa turte. Amna qabsoo tan ganamaa san keessatti qabsaa'ota maqaan angafummaan tarrifamu keessaa tokko Rabbi rahmata haa godhuu fi obbo Araarsoo Boruu Ahmed Musaa Haji Ali Boruuti. Araarsoo abbaa isaa obbo Musaa Haji Ali Boruutuu fi haadha isaa adde Haloo Aadamirraa baha Oromiyaa godinaa Bareentumaa magaalaa Dirree Dhawaa dubbee masgiida Jum'aa naannoo maqaa Hakayyuu isaatti ganda Haji Boruutti moggaafametti caamsaa 10 bara 52 dhalate. Yeroo sammuun Araarsoo barnoota fudhachuu geesse ijibbaata sirna gabrummaa dura dhaabbachuu kan gaafasan turteen akkuma daa'imma yeroo sanitti mana barnoota Amaaraa jedhama gaafasan barnoonni mootummaa sanirraa iggitamee kan amantii Islaamaatii fi Arabii akka baratuuf madrasaa geeffame. Mana barnootaa kan maqaa madrasaa gubee jedhaniini beekametti Araarsoo qo'annaa hifaata maleetiin yeroo gabaabduu keessatti if bira dabree warra waliin baratan gargaaruutti seene. Xiqqoo booda sanbira kutee barachaa achumatti ijoollee barnoota isaa gadi jiran barsiisuu jalqabe. Hojiin duraa isan turte tan reefu obbo Abdullahi maqaan dhawin san malees tan anillee maqaa kaasuu barbaadu gaaf tokko osoo haasofnu aniin kun dur haadhatiyyaaf tokkollee milama biddeenaan gurguruu ture magaalaa biddeenaa dhaqee haati biddeen rabbuuf fi fudhateen gurguraa kanaan haasawee ittiin dhaadachuudhaaf kana bar Araarsoo anis gurguruun ture raan jedhe hatummaan dheeraa hodhumoo hin jedhan illee gabaabaa humaatii miti akkasiin godhu ture jedhe. So hojiin warra fi ittiin gargaaru dabree ifiifis ittiin jiraachuu san keessa ture jechuudha. Barnoota madrasaa akka xumureen akka umriin guddaa hojjaan dheeraa barnoota ammayyaatiif mana barnoota madrasaa jadiidaa geeffame. Araarsoo akkuma mana barnootaa kaanitti kanattis barnoota isaatti akkaan cime. Barnoota sadarkaa duraa yeroo gabaabaa keessatti keessa fulle amata hangana hin jiru san egereefin dhiisaa seenaaf. Yeroon tuni san booda sadarkaa lamadaatiif high school dabre Dirree Dhawaa keessa high school tokkummaa ture achi seenee. Yeroon tuni yeroo sabboonummaan Oromoo biyya keessa lafa jala loohaa itti turte. Warra sabboonummaan diiramaan dhuunfattee lafa jala isii loosaa turan keessaa tokko Araarsoo ture. Dhugaa namni hedduu waliin beeku ammoo seenaa wal gaafate ni baraa. Tokko yeroo sanitti maadhii adda addaa ture. Namoonni hedduu waliin beeknu. Haa ta'u malee obbo Araarsoo maadhee takkarra lamarra sadii gaggeessu ture. Maadhee yeroo sanitti yeroo warri meesoonii fi happan naannoo magaalaa san dhuunfatanii dargii wajjis wal lolaa nu kana akka mooraa kophaatti nu lolaa turan. Qabsoon Oromoo isaan gaafasan isaanii fudhatamaan turre. Haa ta'u malee nurrattis xiyyeeffannaa qaban akkasuma wajjin Araarsoo maadhee sadii gaggeessaa ture. Haala san keessa barnoota kutaa lamadaa xumuree gama yuunivarsiitii tarkaanfachuudhaaf bara 77 qormaata 12 fudhate. Haaluma san keessa. Yeroo qabsoon hidhannoo bilisummaa uummata Oromiyaa qacaleeti. Reefu jalqabamte dirreen qabsoo jaarraa afaan reefu dhufanii 76 seenanii akka hojiin dirree qabsoo karaa qabatteen Araarsoo birkii dhimma alaatiif qaadhimame. Araarsoo dirqama itti laatame gammachuun fudhatee barnoota isaa itti fufuuf karaa yuunivarsiitii deemuu dhiisee dirqama hobbaafachuuf jilaa waliin biyyarraa bahe. Araarsoo sabjektii 7 fudhatee 7ttuu fide.
high school xumura 7A qabaachuu ture 92 biyya dhaqeen ture warra wallisuu wajjin haadha isaa dhaqeetiin laalee haati eegaa dabahan takka ol nagarre akkasitti isinis kuttee gaafa biyyaa bahu haadhaan barachuuf hin deemaa jeen Yuunivarsiitii Addis Ababaatti akkasi quba qaban. Amna miilaatan guyyaa torbaa booda akka reefu boodolami jee waliin seenanii ji'a onkolleessaa tan 77 magaalaa Jibuutii seenan. Gaafni araarsa faan Jibuutii seenan gaafa biitisan sirna bulchiinsa gabrummaa Faransaay jalaa reefu bilisaa taatee ture yeroo san keessatti yeroo hawaasni keenya caayaa Oromootiin ijaaraa turani yoo adattan namoonni naannoo san turan nu dura ture aan 78 dhaqee araarsoo fi jilli waliin achitti hafan caayaa Oromoo magaalaa Jibuutii tarreefu ijaaramaa jirtu caaseessuu fi haraqatu irratti qooda guddaa fudhatan keessaa araarsu. Lammii Oromoo kanneen biyya san keessatti ifoolaalanii alagooman dammaysuu fi caayatti dabaluu irratti hifannaa malee halkanii fi guyyaa carraaqaa turan. Caayaa Oromoo damee manguddoo fi hawwanii malees kan shamarraniitii fi kan dargaggootaa dhaaban gaafa dhaqu isaanii kan dargaggootaa dhaabuun dhaqeeni walgahii duraa irratti hin qooda fudhadhe. Lakkuma qabsoon bilisummaa finiinaa deemtuun Oromoonni baay'inaan baqatanii Jibuutii gaafa seenuu jalqaban araarso daran hirriba dhabaa dhufe baqattootaaf iddoo bulmaataatii fi dhihana barbaaduu fi qubachiisuun dirqama godhate. Nu dura 77 dura 76 ijoollee haphaatu bahee Jibuutii fudhate. Yeroo nuti dheenyu waajjirri UN isaaniin qabatamee jira. Oromoo nama Oromooti jennee dhufnee Oromummaadhaan isin hin beeknu nun jaallu. Wanni isaan beekan Itoophiyaadha. Isa kana dura dhaabbannee qabsoo guddaa goonee fudhachiifne Oromummaa kana keessa haala kana diriirsuu irratti araarsoo dhugaan isiniin ja'a naamusa cimaadhaan qunnamtii godhaa tureen haanjesiisa. Warra yoo inni gaafa isaan nu fudhatan kophaa koree dhaabbannee koree keenyaa hojii qunnamuu eegala warri yoo inni isa kana gaa sanbooda gaa nama keenyaaf ittillee bahuun baqattummaadhaan keenya fudhatamee aydiin bahee sanbooda namni akka fedhetti achiis taanaan biyya Ameerikaatiis Kanadaas deemuudhaaf hiree argachuun. Gama biraatiin haala san keessa hanjeesuudhaaf obbo Araarsoo foormii guutuudhaaf afaan namni keenya irra guddaan afaan Ingiliziin beeku achi dhaqee isaanii hiikuudhaan qooda guddaa laate. Gama biraatiin rakkoon dirree qabsoo bilisummaa uummata Oromiyaa keessatti bara 78 dhalatte araarsoo haalaan rakkite yeroo isa waliin turre haala dhalateerraa kan milkaa'u diina qofa taachaa hubachuudhaan ibidda wal dhabbii ganamaan akka dhaamu godhuuf araarsoo hedduu carraaqe. Ijibbaanni isaa fiixa bahuuf hanqannaan odoo hin jaalanne dhaabbii fudhachuu dirqame. Dhaabbiin murannoo cimtuudhaan gaafas fudhate tokkummaa Oromoo cimsuudhaafis adda bilisummaa Oromoo jiraachisuudhaafis waan inni qabaachuu ture. Yoo yaadattan gaafa san dhugaa isiniin ja'a warri gaafa isinii himan amma xaahaan alii itti gaafatamaa hajaalaa dhufee Jibuutii ture nama qunnamuun turre hanga araarsoo fi ani waliin dhaabbii fudhannee isaanitti achi baanu dachiin itti dukkanootee turte. So murannoon inni gaafa san fudhate dhaabbiin isaa tokkummaa Oromoo cimsuudhaafis tagaafasii haasoo nama beektanimma yeroo wal dhabaa san booda addi bilisummaa Oromoo biyya Somaaliyaa keessatti heeraan hojjechuuf akka hayyama harkateen araarsoo achitti ramadamee jalqaba bara 80 Jibuutii irraa gama sosso'e. Somaaliyaa keessatti itti gaafatama waajjira hargeysaa tahee qabsoo bilisummaatiif dirqama isaa hobbaafachuuf odoo jiru dhaabaa wal dhabee adda deemee wanni guddaan tokko asirratti kan jechuu barbaadu boodamee fi damshoon jechuun ni mala warri Eertiraa warra nu tuffaturraa tuffachuullee waan nu tuffataniif qabanii ammoo gaaf tokko namtichi waliin hojjechaa ture tokko Jibuutii irraa ka'ee dhaqe
Magdishoo dhaqee achirraa fuudhanii Hargeysa geessan. Hargeysa dhaqeeti waajjira Hargeysaa seenee waajjira Hargeysaa keessatti wanni araarsoo akkaataa itti hojjetamu caasee lafa kaayee jira. Chaartii. Araarsoo hedduu wanni kan jaalata chaartii caasuu kana. Namtichi Eertiraa dhaqee ilaalee maali jee kuni? Kuni caasaa qabnuu jeen akkatti uummata ijaaraa jirru dafqaan bulaa dubartoota warra amantii warra maarree namtichi ilaalee iddoon bilisoomuuf qophaa'aa jirtanii dhugaan isiniin jedha. Gaafa dhufee Jibuutitti nam gurbaa keessatti tokko rakkeetiin isaa jee silaa hoggana ta'uu qabu. Waan hojjetamu qofa osoo hin ta'in waan hojjetame san yaadaas ni qabaa barruudhaanis ni qabaa warra hojjeturraayis jedhe. Araartuu nama akkasiiti asirratti illee jira kitaaba keessatti kitaaba xiqqaasa keessatti illee jira wanni caasee saniin dabaladhaa dhiifama dura ta'aa fi ta'e almost. Araarsoo haala san keessatti hoggaa dhaabaan adda bahe jedhee qabsoon adda hin baane beekaa. Dhaabaan adda bahuuf qabsoo adda bahuun addaa qabsoo bilisummaa itti fufe. San malee osoo hin ta'in 82 waliin bakka takkatti nuti nama 4 teenyee taanee waliin murteessine qabsoo bilisummaa tokkummaa qabsoo bilisummaa eeguu irree tokkummaa qabsaa'otaa eeguun kaayoo araarsoo fudhatee ture. Kanarratti waa hedduu hojjete. Achirraa deemee Suudii dhaqee Suudii gaafa dhaqee nama keenya kafaffacee waliin qabe. Joolonni amma achi ni jira warri achi turan amma ni jiran Nuraddiin Faan achitti jaare waldee duraa kan Oromootti achitti beekaa keessatti ijaarratan tokkummaa Toohar jedhaniin tokkummaa hojjetoota Oromoota Riyaad. Heera malee hanga jaarsaa jaartii wal hin beekne takkatti adda qoodee caasaadhaan akkasitti hojjechiisee if malees dabree qabsoo bilisummaatiifis akka waan guddaa gumaachan godhe yeroo sanitti. Haala sanboota kan araarsoo haalli biyya sanii rakkee kan Roomaa dhufe maatii wajjin haalli Suudii akka gara dhabaa gaafa dhufe maatiif biyya qubsumaa barbaacha 19 bara 86 biyya Xaaliyaanii magaalaa Roomaa warraa waliin seene hamma yeroon achi sosoo geessutti akkuma Riyaaditti Roomaa keessattis lammii gargaaruu fi gurmeessuu hojii godhate. Hoggana isaa fi kanneen biraatiin waldeenii baqattoota Oromoo Roomaa yoon kijibe malee ani hin turre yeroo gabaabduu keessatti damee tokkummaa barattoota Oromoo Awurooppaa kan To'aab keessaa kan irra cimaa ta'e yeroo gabaabaa keessatti To'aabitti Awurooppaatti ijoollee Oromoo ijaaruun 76 isaan Roomatti kan ijaaran 86 amma 10 booda yeroo sanitti dameen To'aab guddaadha Jarmanii fi Ingilaandii fi kan hunda ammoo kan Roomaa jijjiirama guddate aadaa agarsiisuudhaanis sosso'a uumuudhaanis waan guddate. Araarsoo jiruu baqattummaarraa hara fudhatee baqachuuf qubachuuf dhiifama eebla 14 bara 88 maatii isaa waliin biyya Kanadaa magaalaa Torontoo dhufe akka Torontoo seenettis hojii sabaa jalaa hin hafne wanni qubsumaa hanqattee miseensa tokkummaa Oromoo Ameerikaa bitaa To'aab damee Ontaariyoo tahee murannoo isaa saniin mooraa qabsoo bilisummaatiif hojii gita hin qabne gumaache. Araarsoo nama murataa naamusa cimaan faayame nama hawwiin bilisummaa halkanii fi guyyaa sammuu keessaa hin baane nama roorroo sabaatiif haalaan anannatu nama dirqama fudhate hamma hubbaafatu hirriibni fudhanne nama yaanni isaa akka beekaa fi wallaalaaf walqixa galutti sirriitti ibsee namaa dhiyeessu yeroo ofiisaa fudhatee nama yaada namaatis akkasumatti kabaju qaamaa qalbiidhaan gurra laatuuf. Araarsoo hoogganaa na arkaa na beekaa odoo hin jenne duubaa qabsoo dhiibu. Namatti hin gufanne hamtuun afaanii hin baane waliigalatti Araarsoo sabboonaa fi qabsaawaadhaaf fakkeenya. Fakkii sabboonaatiif fakkii qabsaawaati. Araarsoo bara dabree amajjii 19 hawaasa Torontoo kanneen gadda haadha warraatiif
adde Fattuma Abdul Karim Aliti politiku kawanirratti waan jeene tamana kanatti ambayyo je ani sila nama du'a Fatumerra dandamatu miti garuu haalli keessan irana hambise je anaatu gabbuse hotu waji jeeni galatoma je simbira deeme nu bira deeme garuu duba tindisni nuti khanineef ararsof mangoneef ararsof biya kana keessatti walgaye heeran qabne waliin teenye biya kana dhufee doktora isaa takka biran dheeyne namni akkanatti oggaa jiraa deemtu oggaa dhukkuba hin qabne humaa sitti hin fakkaatu immoo gaafa dhukkubni yoo yeroo laalan dhukkubni isaa ajjeese dhukkuba silaa ganna 10 keessatti nama ajjeesu amata 10 irraa fudhatu dhukkubni achi ga'uudhaaf silaa dhaqee mana hakimaa silaa hakima dhaqee filaalee araarsoo arnu bira jira garuu tasaa caalaa kan fardeessu walgahii mana isaattis walguma goona asitti walgahimaa chaartiin as keessa jiru amma boodara biraa dhiyeessuuf ta'a waan qabsaawotaa jee wanni inni dhiyeessu kuni waan kana waan akka dhiyeessuudhaaf qopheessuudhaaf sa'a hedduu fuudha namarra waan xiqqaa miti ilaalcha inni tokkummaa Oromootiif qabu ilaalcha qabsoo bilisummaatiif qabu kana kuni yeroo dheeraa irraa fuudhe if laaluu dhiisee jechuufi duuba dhukkuba yeroo gabaabaa keessatti isa saddeen bilisummaa Oromiyaatii fi walabummaa sabaa tan irree fi hiree isaa wareegeef odoo hin arkin nu jidduu deemuu dirqame haa ta'u malee araarsoo qaamaan boqate malee hojiin miti ifaan sabboonummaa tan onnee Oromoota kumaatama keessatti qabsiise hawwii isaa bakka inni geesse dhugaan isin ja'a isin keessaa namni telefoona alarraa harkatiin hin jiru jedhee yaadu telefoona hedduun harkadhe nama hedduun na godhe telefoonaani nama maaliif firri biraan hafne isa numa obboleeyyanii waliin jaallani waliin yeroo amata 40 waliin jirra waggaa 8 malee waggaa 30 waliin turre hafinne telefoona hedduu akka awwaallee baaneen gurbaa tokko telefoona godhee booyinsi isaa makiinaa karaarraa akkanti dhabu walaale ilmi dhiiraa anta akkatti booyin beeku naan jedhe maal naan jedhe tokko telefoona godhee abbaa maqaa isinitti himu ani sila araarsoof ta'uu baate roomatti wal baran ani sila arraba Oromoo miti jedhe ganda biraatiin jira sabboonummaadha na uwwise jedhe so wanni inni godhe hojiin isaa sanitti fufti rabbi jannatan isaa haqananiiru galatoomaa asumarratti hin dhaaba gargar banaan jiru koo kabbanaa'ee jiru koo seenatti maal wayyaan goota allayyaa adeemu kanii kan koo jiru gubannaa kee gubamoo qabbanaa duutee yaabtuu zammanaa nagaatti kaa wallabnaa adeemu kanii Uji berarti tidak ada pun tuan-tuan itu berjumpa dengan